Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatammatti keessanu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam sa'a kana geessanii an obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba. Nageenya na bukkee ture simirallee ajiraatu isiniin jechaatii meeqa keessantu baadiyyaa akka kanatti biyya yaadatee okas himmootu mee dudduba keessan galagalaatii ka'umsa keessan eessa akka kaatanii of gaafadhaan isiniin jedhaarra kunoo baadiyyaa garaa wal qixxee jira. Sinjalaa badeen jira kunoo as dhufeeni torkii sirrii hin hojjetu. Baay'ee tokko nama rakkisaa haa ta'u malee mootuyyuu hedduu takka namatti tola. Bagan dhufees jedhee jira. Maaliif jennaani baay'ee sodaadhi garuu immoo biyyi nagaadha. Hamma ta'e tokko jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Innaa akka kanatti namatti tola. Koottatii zanaafataa jedhaan isiniin jedha. Hedduu baay'ee tokko namatti tola dhugaa baadiyyaa laala shumburaa waan fakkaatu. Koottaa shumburaallee nyaadhaa isiniin jedha. Namoonni shumburaa beektan jechuudha. Shumburaan maayini jettanii na gaafachuun keessanii na oollee. Inna akka kana fakkaatti hedduu takka namatti toltiin isiniin jedha. Akka namatti tolu akka nama hawwatu hedduu jechuudha. Inna biyyi keenya kun akkas fakkaata laa gammoojjii jechuudha. Lafa makiinaatiin raayyuu deemsa sa'aatii 3 deemini kanan as dhufe jechuudha. Akka argaa jirta waa tokko la ganaa gaara asii ol argitan kana osoo butee isin agarsiisee achirraa ka'umsa achiitii kanan dhufe jechuudha. Akkanatti odoo butee isin agarsiisa qaame. Innaa akkasaniin isiniin jedha mee akkami isin nagaa keessanii jirtanii. Isin jalaa badee hedduu takkaa dhiifama naa godhaana of galchaan isiniin jedha. Innaa mee bakka niitorkiin jiruun barbaada deema. Niitorkiin hin jiru garuu bakka niitorkiin jiruun barbaadatii jira. Baay'een hojjetu waayifaayi harkattiin baadhee deema garuu iddoo gisee kan hin hojjetti amma garuu bakka ani jiru kun bakka niitorkiin baay'ee hojjetu miti waan ta'eef naa diddeen isiniin jedha naaf hojjechuu diddee. Innaa akka naaf hojjetuu fi nasiif achitti socho'aa jira isiniin jechuu barbaadee tananii kun akka kana fakkaata baadiyyaa garaa walakkaan jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Amman sodaadhe sana miti isiniin jechuu bananii maaliif garuu biyyi kun iddoon ani jiru hedduu sirroo baay'ee cannaqamaadha. Haa ta'u malee mootu xiqqoo ishee ammana jiru kanatti eegumsi isaa kan eegame qaamni mootummaa jiranii. Of amaneen kanaan akkasitti gadi ba'ee isinitti dubbataa jira. Osoon gara koottoo naannessee amma meeqa aduun isaa waa fakkaatuun isin agarsiisa. Innaa namoonni shunkurtii asumaan buqqifachuu barbaadanis koottaa shunkurtii buqqifadhaan isiniin jedha. Lafti kun lafa shunkurtiin keessaa buqqaa jiru. Ammallee kun shunkurtiin numa jira. Innaa obboleewwan kiyya dhugaan isiniin jedha. Namaaf hin ta'u malee jireenya baadiyyaa hedduu takka namatti tolti. Osoo jireenya baadiyyaa jiraatanii baay'ee isiniin jedha maaliif hedduu baay'ee namatti tola. Innaa jireenyi baadiyyaa kun akka kana fakkaatan isiniin jedha. Manarraayyuu baay'ee fagaadhe kun manni kun irra sana bakka midhaan tuulamee yeroo kana. Nan deemaa kun olaala shunkurtii waan fakkaatu. Kun amma kan hin buqqaa'inidha. Shunkurtiin kun akka kana fakkaata akkuma argaa jirtanii. Innaa jireenyi baay'ee timaatimiin illee kun akka argaa jirtalla. Ganaa diddiimataa jira hin geenye faaratti garuu. Minaan immoo haammameetu guurrameetu lameera. Innaa shunkurtiin kun akka kanatti bishaan jallisiidhanii argaa jirta yoo ta'e kun asii qabee amma gama sanaatitti shunkurtiidhuma. Irra ooleen bakkina ni ka'ee dhufellee shunkurtiidhuma. Innaa hedduu namatti tola jireenyi asiin isiniin jedha. Haa ta'u malee immoo baay'ee tokko hamma sodaatan sanas miti. Dhugaa turtii waggaa 6 booda asitti of argu kotti hedduu takka natti tola hedduun das na jedheen isiniin jedha. Maaliif jennaan kana dura gaafa dhufee osoo as lafa kana hin gahin as baadiyyaa iddoo kana osoo hin gahinidha kanananii deemee jechuudha. Maaliif yoo sana amma kana asirratti akka kanatti kan eeggamee miti jechuudha wanti hundi isaayyuu baay'ee sama sodaachisa. Haa ta'u malee immoo amma sodaanne sana miti isiniin jechuu barbaada. Lafa kun akkuma argaa jirtanii amma xiqqashuu kanatti jechuudha shunkurtiin la ammallee ganaa jechuudha kan bishaan barbaadudha. Garuu mootu kun hundumtuu gadi qicciisee akkas fakkaatu kuni shunkurtiidha dhugaa.
Maaliif jennaan kun biyya keenyatti lafuma dhakaa akkasii keessa shunkurtiin ni dhaabbataa jallisii fagoodha dhufee as ga'a garuu shunkurtiin immoo biyya keenyatti sirriitti oomisha bakka namni waan guddaa maallaqa guddaa kan ittiin galii guddaa gashaa jiru shunkurtiidha timaatimii wantoota bakkas akkasiiti sirriitti jechuudha midhaan hin ta'a garuu kanatu irra maallaqa sirriitti baasaa sa'aatii kana waqtii isaa waan ta'eef jechuudha innaa kun gaara san bakka intini kanaan ka'ee dhufee deemuu yoo dadhabee jira dhugaaf hedduu takkaan itti himannoo jechaati jira. Innaa obboleewwan kiyya baadiyyaan hedduu takka namatti tolti kootta akka kanatti zanaa fataa jedhaan isiniin jedha. Ani guyyaa meeqa keessa deemsa laakuna mucattiin biraazarii kun laan daggala dakaa kana keessa baatee dhufaa jirti laala kun. Eessaa dhufaa jirta caaltu? Kootta maan viidiyoo waraabaa jira. Kottu agartanii? Horii eddee dhuftee? Kottu wajjiniin viidiyoo waraabna. Eessaan geessee dhufte horii? Akkaati korma sirriitti korma lakkaati. Innaa obboleewwan kiyya kun akkasan isiniin jedhaa laalaayi dhugaa rabbii jechuudha. Itti baratamee innaa maaliif eenyumtiyyuu